dhukkee kaasuu deemaan illee har'aa ganda kiyyatu tuqamee goota ganda kiyyaati mataa garagalchan jechuudha. Goota ganda sanii mataa garagalcheetiin ganda san garaa gubuu deemaa jechuudha. Ani illee dubbadee aara bahuu barbaada jechuudha. Goota kan isaan jedhanii mataa garagalchee akka gandi sun bitamtuu tahee agarsiisuu deemaa jechuudha. Akka gandi kiyya goota ta'e ammoo goota ganda kiyyaa faarsee isiniif hima. Warri ganda kiyyaa akka waliin gammaddanii goota kenna waan faarseef akka harkanaa dhooytan ammoo warra ganda sanii akka inni gartee ganduu ta'e ana waliin akka harkanaa dhooytan abdiin qabaa jechuudha. Maraatuma TikTok keessatti argitan sanarra karaa YouTube fideeti jira. Maaliif inni aare kaanis goota ganda kiyyaa yeroo arabsan aaruun hin aare jechuudha. TikTok irratti akkuma isin quba qabdan torbaan kana keessa kamataan gaggara galfamee tokko keessa mataa gaggara galcheessin agarsiisa. Haga dhumaatitti na waliin tura. Arrabsoon tiyyatuni faayidaa isiniif qabdi dhageeffadha. Maaliif yeroo hunda waa'ee tokkummaatiif waa'ee faaruu waa'ee maalii qofaa miti arrabsoolee dhageeffadha yeroo takka maaliif sababa malee nan waan arrabsu waan ta'eef jechuudha. Odoo komantiin barreessine osoo waan tokkollee hin jenne jalqaba viidiyoo dhageeffadha. Namni hedduun osoo viidiyoo hin dhageeffanne jarjartaniitiin komantitti fiidan jechuudha. Maraatumni ganda TikTok jiru suni gara YouTube illee dhufu waan qabuuf kanan isin agarsiisa jechuudha. TikTok kanarratti yeroo takka wanni abdii namatti horu wanni bareedaan tokko akkuma social media birootitti wanni abdii namatti horu wanni bareedaan akkuma akaawuntii social media tokkootitti wanni bareedaan mul'atu yeroo hedduu ammoo waan fokkattu waan amantiidhaan faallaa waan aadaadhaan faallaa waan safuu cabsu waan adda addaati kan mul'atu haalli isaa karaa hundaanuu mijataadha jechuudha. Namni achirratti anilleen dhiheenya kana karaa TikTok san kan hin seene haga seene kana wallahi waan addaati kan hin argaa ture. Duraan beekee hedduun seenu torbaanitti faa seenaa jiru gaafa akaawuntii achirraa hin qabne amman tana ammoo hin lallaala anuma Yesuusiin ati ta'eeti jira. TikTok kana karra wanni hundinuu ni jira waan jiru kana keessa namni anamma waan achi keessatti xiinxalleerra social media onee jira beekama social media dhan bira amma hin jiru onee jira social media dhan bira kanneen hunda keessa namni akka waa yaa'ee achitti galee yeroo isaa guddaa achitti dabarsaa jira social media kun fakkeenyaaf kaameraan isaa filtariidha hedduu nama bareecha shamarraniif meekaappii hin barbaachisu akkasuma ammas kan kuulii isaa dalagatu bakka kuulii jirutti fuula isaa daalacheessu ibseeti mul'isaa qibaatii ibsee fi tapha adda addaati qaba. Hedduun nama ammoo burjaajii mallaqa namaa kafala kan jedhullee dhugaasee heeti achirratti kan yeroo isaa gubullee ni jira. Inni biraa tokko ammoo geemii taphatee giiftii namni namaa kennu sadaqa matana haguma xiqqoo tana jechuudha dhiifama. Xiqqoo matana laalee achirraa gartee kan yeroo isaa achirratti gubullee ni jira. Homa adda addaati walumaa galatti akkuma addunyaatti kun waan qofaati miti beeka akka addunyaatti hedduu magaalaa godhatee harkisatee jira jechuudha nama kanaafu akkuma waan gaarii irratti mul'atu kana yeroo garii waan hamtuutu mul'ata akkuma isin jedha haalli mijata waan ta'eef fakkeenyaaf amma waa'ee futoo wal garagalchuu fi ol garagalchuu kanarratti achi keessaani kan as dhufe wanni waa'ee isaa isin kaaseef kanaafuu maraatuma guddaadha ganda TikTok san kan jiru jechuudha. Yeroo hedduu karaa amantiitiin fakkeenyaaf keessattuu amma nuti faama akka Oromootitti aadaa qabna safuu qabna duudhaa qabna waan jedhuun karaa amantiitiin qeeqamaati ture haa ta'uuti sheekotiin garagaraallee bakka uummanni keenya dhaqee jala dha'ineetiin miidiyaa san akka inni gartee aadaa fi safuu san hin cabsine gorsine uummata san qajeelchuudha qabna malee irraa baqannee uummanni keenya nuti baqanneef achi keessaa hin hafne kan jedhu sheekotiin gurguddoon achi keessa seenanii jiran jechuudha. Kanaafuu maraatumni achi keessaan gadi dhuftu yeroo garitti haga diigumsaa garee ijaaratanii garee adda addaatiin laaftumatti fakkeenyaa fi laayif seenee namni nama isa fakkaatu wal ijaaratee guruppiidhaan achirratti bahee abbaa barbaade arrabsu guruppiidhaan abbaa barbaade ammoo guruppii asiin kaatee kaan gamaa gamana deebisaa walii kennu haala akkasiitii dhukkee irraa kaasaa dhukkee sirraa kaasaadha. Yeroo duraatiif TikTok keessa seenee waa'ee mataa garagalchuu kanarratti waan isin ajaa'ibsu daqiiqa 30 ol iskiriin reekaardii waraabbadheetiin jira. Akkuma fanii tokkotti akkuma koflaatti yeroo sanii jalqaba mucaa tokko dhalata isaallee akka ta'e hin laalle yoo dhugaa feetan eessatti akka dhalatee fi loqoon isaallee dhugaa dubbachuuf hin laallan isaa abbaa jifaarii fi abbichuu mataa garagalchee akkas cicciraa abbaa jifaar isaa gubuun argee ani waraabbadhee jira akkamatti akkuma qoosaatti arrabsoo fakkeenyaaf nama guruppii achirratti ol waammate namni kaan isaa waliin harka dhaheetiin jabaadhu ati goota ganda kennaa jedhaan inni kaan ammoo kaaniif deebisaa kennaa kun ammoo akkamitti akkas goota jedhee haala akkasiitu ture jechuudha achirratti sanumaafan haalu akkuma faniititti waraabee jechuudha isin fi maxxansa isin yoo namni hedduun seene social media irra waan akkasiitti ture yoo namni 1,000 seene 500 seene viidiyoo akkasii qabadhee dhufee jira seena nama 1,000 guutaa waan akkasiitti jiraami adilleen isin fi maxxansa jechuudha viidiyoo sanii yeroo san akka faniitti haa maxxanfadhu malee haa waraabbadhu malee achi booda dubbiin kun inni oo'ee san booda ijoolleen arsiidhaa goota kenna goota shanangibe goota jimmaa mataa garagalchanii nutillee goota arsiidha kan arsiin gartee ittiin ufdhaaddu mataa garagalchineetiin akkuma nu garaan gubanne kanatti isaanillee garaa haa gubatanii waan gaafa abiyyi mataa garagalchan callifneetiin amma immoo abbaa jifaareen illee dhufanii abbaa jifaar irratti moraa
muraa morma kiyyaa kan jedhudha jechuudha. Social media kanarratti osoo agartan ajandaan kana jechuudha. Waa'ee Oromummaa waa'ee Oromoodhaa dubbachuun hafee waa'ee sagalee walii ta'uu maaluun inni jedhamu sun hafee osoo Oromoon kuma dhibbaan buqqa'aa jiru osoo Oromoon beela hongeedhaatii fi beela gartee namni tolchee buqqaasuutiin akkanatti beelaan dararamaa jiruyyuu wanni kun hundi isaatu dagatamee ijoollimmaan bahara daayitee kaleessa achi baate kan biyya faranjii keessa jirtuu fi kan biyya arabaa keessa jirtulleen bakkuma jirturraa haguma taakuu takkaa kan yaadni isaa gabaabaatis kan yaadni isaa dheeraatis waan akkanaa kanaan nu burjaajessaa jira jechuudha. Jalqaba wallaalarraa ka'eeti booda ammoo nama hundaafuu ajandaa ta'aa jira jechuudha. Wanni kun jalqaba wallaalarraa ka akkuma Oromoon jettu dubbiin saree fi ijoollee irraa kaate nama guddaa waliif fidde akkuma jedhan san nama guddaa keessa seentee akka Oromoon burjaajahu akka Oromoon ganda ofiitti deebi'ee hundinuu bas difeensi isaa jechuudha ganduma isaarra akkamitti goota akkana akkas goote goota ganda akkamitti goota akkana akkas goote goota ganda jalqaba wallaalarraa kaate deebitee booda wanni siqirqirstee booda beekaa birallee dhufti jechuudha. Amma kanaafu maraatuma TikTok kanallee rabbi irraa nu haa baraaru rabbi irraa nu haa baasu ima wanni takka ni dhufti hin dabarti jechuudha. Amman tana mee fakkeenyaaf waan amma deemaa jiru kamataa wal gaggaragalchuu kanarratti fakkeenyaaf amma homogootota lameen kanaatiin dubbadhaa achirraa isin hundayyuu fakkeenya fudhattanii jechuudha. Jalqaba wanni kun kan irraa ka'ee abbaa Jifaar mataa gaggaragalchitee kan gaggaragalchee ijoollee Arsiitii ni diqqeessanii nuti yeroo hunda hin callifnaa abbichuu kan godhaatti turanii amma immoo abbaa Jifaar gaggaragalchanii nuti illee goota Arsii gaggaragalchineetiin garaa isaan gumnaadha. Wanni kun yeroo adda addaatitti Wallagga keessaa dhufuu danda'a, Harargee keessaa dhufuu danda'a, ganda garagaraa keessaa dhufuu danda'a jechuudha. Goota tokko mataa gaggaragalchuudhaani yookiin ammoo kaan ammoo saniif deebisaa kennee mee inni kun seenaa maalii qaba? Akkamitti isaa fi kana wal fakkeestaa? Akkamitti kun akkana kun akkasii? Akkamitti nuuf kana ammoo kun waan jedhu deebisaa walii kennuudha jechuudha. Maal seetan gootota wanni jedhamu kuni kan dabre kunis kan amma jirullee jechuudha. Isaan waan mataa isaan gaggaragalchutu jira, waan ammoo mataa isaanii ol garagalchutu jira. Aranatu jechuun anillee warra irra duraan gartee mataan gadi garangalottanii arattan anillee isinii dabala kan ammoo mataa gaggaragalchan sanillee waan mataa isaa ol isinii qabu isinii himaa jechuudha. Kanarratti ammoo jiddumaan ammoo waan takka dubbadheetiin asirratti abbaan barbaadan isinatti aara kanarratti waan tokko darbadheetiin deema. Abbichuullee amma kas keessa galchantu jira waa'ee kanaatiin wal qabatee kana jalaa isinii gabaabsee isinii ciibsuu barbaadeetiin waa'ee abbichuutiin wal qabatee abbaan Jifaarii fi Waaqoo Guutuu Jaarraa maal kanneen abbichuudhaan tokko miti jechuudha. Mas keessa dhaadannoo abbichuutu jira waan ta'eef waan haa abbichuullee keessa isinii buusuu barbaade. Abiyyi Ahmadii ganda fedhetti haa dhalatu, Bashaashatti haa dhalatu, Arsii keessaa qabalee wayitti haa dhalatu, Wallagga keessaa qabalee yookiin bakka fedhettu haa dhalatu jechuudha. Dhalate eega dhalate immoo amma immoo uummata miiliyoona dhibbaaf wayii sabaa fi sablammoota Itoophiyaa jedhame san guutuudha bulchaa jira jechuudha. Uummanni miiliyoona dhibbaaf wayii kan inni bulchaa jiru kun qabalee fedhe keessaa saba fedhe keessaa gadi bahee Abiyyiin akka barbaadetti jechuudha waan barbaade yoo irraa dhabe mirga isaa gaafachuu irraa haga ati angooyyuu gadi dhiisee jechuutti barama fotoo gadi garagalchuu waan laafaadha miti. Haga waan fedheetitti jechuudha. Akkuma gartee gaafa wayyaanee daawun jedheetiin gartee wayyaanee angoo irraa darbee sanitti jechuudha. Hagas takka godhuu danda'a uummanni kan uummata hundaati kan Bashaashaa bakka bu'eetii miti kan tiibaa Aggaarooti miti kan tiibaa Jimmaatii miti kan tiibaa Shaashamanneetii miti kan tiibaa Ambootii miti kan Naqamteetii miti jechuudha. Wanni waan kana keessa ni baay'if kana gara biraatitti hin fudhatina. Abiyyiin abbaan barbaade qeequudhaaf abaaruudhaaf akka barbaade godhuudhaaf isatu fakkeenyaa fi biyya san akka fedhe fedhaanillee haa ta'u filannoodhaanillee nugusummaanillee waan barbaade nu haati waggaa jaartillee haa himtuuf jechuudha. Biyya san bulchaa jira namni inni biyya san keessatti dhalate lammiin biyya sanii Oromoo qofa miti beeki. Ati amma Bashaasha gaddee bifteemi Bashaashaa miti lammiin biyya sanii hundi isaatu Abiyyiin akka barbaadetti akka isatti fakkaatetti odoo seera hin cabsine odoo seerri jiraate jechuu kiyya. Akka seera odoo seera hin cabsine akka barbaadetti dhukkee irraa kaasuu mirga qabaa jechuudha. Abbaan barbaadelleen isarraa ittisuudhaa fi abbaan barbaadellee isa lakki anatu itti achi aanaa goota kiyya jechuun danda'u jechuudha. Maaliif isatu kantiibaa magaalaa takkaa yookiin immoo kantiibaa qabalee tokkootii miti jechuudha. Isuma kanallee warri hin beekne haa baraniif hedduun nama tanallee hin beeku jechuudha. Abbichuun sababa jimma ta'eef irratti duulamaa ture kan jedhu hedduminaan yeroo garaagaraatti illee ni agarra amma waa'ee kanaatiin illee wal qabsiifamee waan mul'ataa jiruufi. Abiyyi ammatti wanti inni harkaa qabutti nugusummaa uummata miiliyoona dhibbaa biyya Itoophiyaa jedhamtu san guutuuti jechuudha. Biyya Itoophiyaa miiliyoona dhibbaa fi wahii san keessatti waan nugusummaa isaatiin faallaa ta'e waan angootiyaaf rakkina ta'a jedheetiin yaadu ammatti yoo fakkeenyaa fi jimmatti dhukaase Arsitti illee dhukaasa yoo Arsitti dhukaase jimmatti illee dhukaasa lakki gandi kun gandaan ta'e Bashaashatu as keessa jira jedhee waan Arsitti dhukaase jimmarraa waan inni ol qabuuf hin jiru jechuudha. Waan nugusummaa isaatiin wal qabatu irratti waan isa miidhu irratti jimma guutuun gubattee nugusummaan isaa nagaa baatee jimma gubatuudha filata malee gandi kun gandaan ta'e na'amani. Akkasii jechuudha kana maaliif jennaan ammatti inni bakka ati yaaddu bakka qabalee kana bira hin jiru jechuudha. Bakka Bashaashaadhaa fi jimmummaa san bira hin jiru inni kana dubbattee of hin gowwoomsin yeroo hedduun hin qaanfadhaan namoota waa'ee akkasii kanaan deeman dhugaadha wanni tokko yoo gaarii ta'e
namni guutuun ittiin dhaarata. Oromoon fakkeenyaaf gaafa kan amma jijjiiramni kun butamee gara biraa haa goru inni yookiin nugusummaa sirnoota dabree haa qabatu malee gaafa jijjiiramni kun hin dhufa jedhame gaafa daawun wayyaanee jedhee aangoo irraa kuffisu san Oromoodha afaan Oromoo dubbata jedheeti beeki. Oromoon kan aangoo kana fakkeenyaaf Abiyyi haa ta'u Lammaas haa ta'u Obbo Barbaade haa ta'u kan Oppodiyoo keessa namni as haa bahu jedheef TPLF yoo kutte jarri kun nama kenna jedheetiin jaratti dhiisee harka dhayaa fi ture jechuudha. Gaafa rakkinni dhufetti ammoo deebi'ee ganda isaatiin dhugaadha maqaan isa baduu danda'a. Maqaa gandaatiin keessattuu waan kana isaanumatu fide isaan siyaasaaf itti fayyadamanii jechuudha. Ani waan jimmatti dhaladheef akkasana godhanii ani waan gartee fakkeenyaaf warri ebalu waan gandi akkasii gandaaf akkasitti qabsaa'aa jiran waan jiru akka faafilee gizaa sirni isaan qabatanii deemutti jiran kan badhaadhina jedhamu kun jechuudha. Maqaan isaa badhaadhinaami akka faafilee gizaa surnoota durii kan gartee nugusoonni habashoota ittiin bulchan kana waan ta'eef san ittiin fayyadaman jechuudha. Fayyaalessi gowwaan akka reefuu jennee kun kataakkuu takka yaaduu hin dandeenye kan akka qabalee isaa san malee qabalee iyyuu hunda tarii yaaduu dhabuu danda'a. Haguma ganda isaa san malee waan biraa yaadne kan durii waan inni dubbii fokkattuu inni mana keessatti yookiin kushiinaa keessatti haadhaa fi abbaa obboleessa biratti jedhu yookiin obboleessi guddaa usruudhaa jedhee afaan keessa dhawu yookiin haati usitti afaan dho'itu amma ammoo dimokiraasii argatee biyya namaa dhaqee telefoona riyaala kuma takkaan doolaara 200-300 hin bitateeti waan barbaade waan itti fakkaate kanan afaan keessa dhawuu hin dandeenye dubbataa jechuudha. Kanaafuu haala akkasiisan keessatti abbichuu fi warroota biraa walitti fidanaa jechuuf waa'ee abbichuu kana dura jalaa isinitti ibsuu barbaade jechuudha. Abbichuu namni hundi dhukkee irraa kaasuu mirga qabaa jechuudha. Bara fotoo garagalchuudhaaf yookiin ammoo akkas qe'ee kana qofaa miti beekee uummanni aaree dammaqee gaafa walaba jedhe daawun gaafa jedheeni jechuun gaafa wahii jechuun abbichuun qawwee qabaan dhaachuu dandeessaa mati. Wayyaan sosomaa qawwee qabdu akkas taate uummanni itti ka'ee daara isa godhuu danda'a namni wahii lakki ganda kiyyaatti dhalateen duraan tuqinaa jedheetiin irraa dhorkuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubadhaa Abiyyi nama hundatu itti gaafatamummaa biyya san keessatti waan haga ammaatiitti tolche. Ammallee waan isin beekuu qabdan seenaa gaara fuula duraatiif fakkeenyaaf har'aan tana keessa jirraami yeroo har'aafaa teknooloojiin tolee jira viidiyoodhaan lafa taa'ama wanni Abiyyi godhe kan inni gochaa fi jechaanis keessa jiru kun hundi isaa seenaadhaaf akkasitti lafa kaahamaa jechuudha. Kan akkasitti hubachuu qabdan boru ni dubbatama akkuma amman tana ibaloo akkasii amma maalii waan Abiyyi amma godhe masaraa mootummaatitti siidaa Minilikkaa'uu fi Haile Sillaasee irraa kaasee haga ammaatti waan inni dubbatee fi godhe katabe wal qabatee hundi isaa akkasitti ta'a keessattuu viidiyoodhaan ta'a jechuudha. Kan ammoo abbammaan barbaade irraa haquusi waan bareedduu inni hojjetes irraa xureessuullee hin danda'u. Akkasitti hubachuu qabdan akka biyyaatitti jechuudha. Biyyi sirriitti isinii galee jira jedheetiin yaada. Kan biraa amma waa'ee waaqootii fi waa'ee abbaa jifaar amma abbaa jifaar tuqanii akkasitti qeessanii ijoollee akkasitti ijoollee arsiitti akkas godhe ijoollee maalitti akkas godheedha maal seetani jaarraa abbaa gadaallee haa ta'u waaqoo guutuus haa ta'u gootota duraan fakkeenyaaf saba kanaaf waa hojjanna jedhanii amma abbaa jifaar yoo fudhanne fakkeenyaaf xiqqashoowwanni waaqoo guutuutii fi jaarraa abbaa gadaa fa'aadha wanti inni garaagarummaa qabu yoo jiraate nugusa naannoo Jimmaatii jechuudha. Nugusa naannoo Jimmaatii abbaan jifaarii keessattuu karaa amantiitiin hedduu faarfamanii jechuudha. Seenaa isaanii anillee dubbiseetiin jira seenaa shanan gibee kan jedhu kan Ustaaz Gaalee Abbaa Boor barreessan tokko hedduu namatti tola jechuudha seenaan isaanis keessattuu karaa amantiitiin jechuu kiyya karaa amantii muslimaatiin keessattuu. Kanaafuu wanni abbaan jifaarii akka jimma yoo jenne fakkeenyaaf amma jimma yeroo jedhu ana markee kiyyaa quba shan qaba quba shanan kana keessaa yookiin jimma damee kana jechuudha. Amma quba kana shanan kana keessaa jimma kana jechuudha. Qaama Oromiyaan qabdu keessaa jimma isii tanaa jechuudha. Kan uummanni Oromoodhaa shanan gibee gosa shanan gibee kan jedhamtu kan warra maccaa naannawa kana qubattu keessa jiraattu jechuudha. Duuba mootii shanan gibeedhaa kana ture jechuudha abbaan jifaar. Duuba mootii shanan gibee gaafa ture kanatti waan inni uummata naannawa irratti nugusa ta'ee saniif godhee fi waa'ee nugusummaa isaatiin wal qabatuu fi waa'ee jireenya dhuunfaa isaatiin wal qabatu seenaadhaan katabameetiin lafa jira kitaabni garaagaraa jechuudha. Ka seenaa jallisuu jiraachuu danda'a, ka seenaa dhugaa himuu jiraachuu danda'a. Garuu ati seenaa qulqulluun isa kami ka jedhu jala deemtee dubbistee seenaa isaa kana seenatu lafa kaahee ibsa. Waan amma asirraa wallaalaan TikTok fi Facebook marratti fotoo akkasii gaggaragalcheedhaa fi gaggaragalchuu danda'u miti jechuudha. Abbaa jifaar abbaan barbaade mataa gaggaragalchee gadi garagalchuu hin danda'u. Seenaan isaa gaariidha jedhamee kan inni hojjete akkasitti ifee akka aduuti ta'a. Aduu tan ammatti akkas harka jala qabdeetiin dho'isuu hin dandeessaa dho'isuu hin dandeessu seenaa abbaa jifaar. Hamtuu inni dalageessi waan fokkattuu inni dalageessi haga barbaadde osoo qalama dibaa ooltee addeessitee bareechuu hin dandeessu jechuudha. Akkasitti ifteeti mul'atti gaarii fi hamtuun isaallee jechuudha. Waaqoo guutuulee inumayyuu waaqoo guutuutii fi jaarraa abbaa gadaa fa'aa dhaloota kana keessatti qo'ee seenaniiti jiranii viidiyoodhaan lafa jira. Viidiyoo waaqoo guutuutii fi jaarraa abbaa gadaa nama yoo sobuu baadhe viidiyoo 5-6 ol dhageeffadheetiin jira. Kan kaayoo isaanii lafa kaa'u kanaaf qabsoona kanaaf isanaaf kan isaan jedhan waaqoon guutuu fakkeenyaaf akka Oromootitti waan inni irratti qabsaa'aa ture kana keessatti seenaan isaa akkuma isin jedhe viidiyoo dabalatee seenaadhaan lafa jira. Abbaan barbaade fotoo gaggaragalchuu miti abbaan fedhe fotoo gubuu miti waan fedhe yoo godhe homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Gaggaragalchuu hin danda'u. Seenaa isaa adiin lafa jira kaa.
Baram fakkeenya keessatti waaqoo guutuu yeroo jennu gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhamame. Abbaan maan barbaade amma jecha kana ni haala fakkeenya. Jechuun bar jechoota keessaa jechuudha. Gocha dhiisii uumeeti gocha qawwee hidhatanii qabsaa'uudhaan dhiisii uumeeti. Kanaafuu seenaa abbaa Jifaar abbaan barbaade xurii dibee waan bareedduu isaan hojjetan tureessuu danda'u. Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa Elemoo Qilxuu warroota kanneen abbaan barbaade xurii isaa dibuu hin danda'u. Kan akkasitti hubachuu qabdan. Ati irraa hin falmaa akkamitti goota kan akkana godheetiin akkamitti garaana guba jetteeti yeroo deemtutti waan sammuu kee niimooniin isaa 2GB ta'e sammuu kee 2GB irraa ol guddisi gara 4GB baradhu maaliin abbaa Jifaar maaliif qabsaa'e inni hoo kadheenyutti waaqoo guutuu maaliif qabsaa'e Oromoo wanni jedhamu kun maaliin Jimma Arsii Wallagga Shawaa wanni jedhamu kun maaliin sammuu bal'ata tokkummaa wanni jedhamu kun hoo maaliin nuti akkasiin feenu nuti ilmaan sii komandoo akkasiin nuti ilmaan shanan gibee tokkummaan qabnu dhukkee irraa kaasne arrabsinee jarallee salphisuu qabna nuti ijoolleen Harargee akkas ta'uu qabna nuti ijoolleen namni gandummaa keessaa hin ifne hin jirtu dhugaa dubbachuuf. Garuu tahee kawallaalaan akkanumatti gadi bahee haqqisu qaanyii dhaba jechuudha waan silaa namni kushiinaa keessatti haasa'u gadi bahee guddirree irratti haqqisutti waan durii akkuma amma isin jedha kushiinaa keessatti haati callisetteeti afaan keessa dhoyti yookiin immoo obboleessi guddaan afaan keessa dhahu amma paablik irratti gadi bahee jechuudha. Kanaaf ajandaan nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu abbaa Jifaarii fi waaqoos eenyu nu xureessuu hin danda'u ati waliin hin dhibbati yoo dandeette wallaala akkas godhu san sirreessuudhaaf barsiisuudhaaf yaali bara akkasii miti abbaan Jifaar namni mataa garagalcheef mataa ol garagalcheef homaa godhuu hin danda'u abbaan Jifaar akkana seenaa bareedduu kana qaba yoo seenaan ta'e illee kunoo kana qaba abbaan barbaade faarseef fotoo isaa bareechee qalama dibeedhaaf homaa gochuu hin danda'u waaqoo guutuu akkasii akkana fotoo isaa akkana godhanii homaa gochuu hin danda'anii kan abbichuu ammoo waliinuu ammaan agarraa jechuun ammayyuu waliin seenaan isaa akkuma isin jedhe dhalootatti ni dabra jechuudha ammoo abbichuun eenyummaanuu irraa falmeetiin ati akkasii waan Jimmaa ta'eef waan Jimmaa hin ta'inii fi kanaan hin gogomatiin qaanyiidha kun yoo kan yaaddu taate jechuudha keessattuu waa'ee abbichuurratti abbichuun nama hundaa kan achirra inni bulchaa jiru namni inni bulchaa jiru hundi isaatu ati seera natti cabsitee jirtaa kan achirratti silaa kan bulchuu qabdu kana yookiin ammoo seera ala achirra taa'u jirtayyuu narraayyuu deemi jedhee waan barbaade godhuuf uummanni mirga fotoo garagalchuu miti waan barbaade godhee qeequudhaaf mirga qaba biyyoota gurguddatan kana keessatti mee ilaala amma bar akka doolii haawultii kana faa fakkeessanii suura namaa kan dhugaa fakkeessanii faa ibiddatti qaban. Akkamitti suuraa goota akkasii akkas goote namni jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu waa'ee ministeera biyyattiidha. Fedhu jallaa haa ta'u fedhu qajeelaa haa ta'u biyya guutuu kan bulchaa jiruutii fi gootota durii saba kana gabrummaa keessaa baasaa saba kana karaa kanaa waa fayyada yookiin ammoo karaa amantiitiin karaa kanaa waa fayyada jedhanii nama saba isaaniitiif waa buusaa jiran sabni sun qaama keetti waan ta'eef saba saniif dhabuu qabda jechuudha. Mootummaa biyya bulchu ammoo maal jettee irraa abukaatoo ta'uu barbaadda. Inni sunis isa bulchaa jira waan taateef mirga isaatiif dubbataa jira jechuudha. Aara irraa qabuuf dallansuu irraa qabuuf waan barbaade dubbachuun mirga isaati jechuudha. Ati mootummaa sana irraa abukaatoo osoo hin tahin tokkummaa uummataa kana eeguudhaaf abukaatoo ta'i. Wallaala kana barsiisuudhaaf abukaatoo ta'e jechuudha. Karaa kanaan namoota wallaala mataa gaggaragalchi. Beekaa mataa gaggaragalchuu hin dandeettu. Garuu wallaala waan kana qabatee deemu jiru harkaa jechisaa san mataa gaggaragalchuu hin dandeetta jechuudha karaa kanaan. Anamma haga gara TikTok kana seenetti waan argetu jira. Namni sababa foloo barbaadaa fi waan barbaachisu hundayyuu ni ta'a. Waan sooshaal miidiyaan dhorgu tahamee kaan sooshaal miidiyaan achirraa kan guututti hagu. Bara waa'een gandummaa marakisha ture. Waa'een gandummaa rakishaami. Waan qaanyii silaa ilmi namaa afaanii hin dubbanne hunda dubbachuudha. Gartee kan kofoo baafatee yookiin ammoo intala qamisii ofirraa baaftee qullaa uf mul'istuun agarree garuu kan guutumatti waa'ee makanaa qofa haasa'u. Kama waa'ee makanaa qofa akkasii akkanaa waan ilmi namaa afaan namaatiin hin dubbanne foloo barbaacha ammoo akkuma walii galaatitti waan kanarratti amma dogongora hedduudha kan hin arge. Inni kaan mallaqa namaa kafala kan jirudha. Kaan ammoo giifti mal leenca naa kennan jedhee kan boohu gammachuu boohutu jira. Leenca naa dhorgatan jedhee kan boohutu jira. Kan waan anganda akkanaa tahee fi leenca naa dhorgatan jedhutu jira. Waan si ajaa'ibsiisu waan fofokkataa waa hedduu argitan ganna maraatumaa san ganna TikTok san keessatti anillee seeneetiin amma achi jira jechuudha. Leenca kanaa kennaniif amma illee geemiin eegala yookiin ammoo leenca naa kennaniitii na gammachiisanii yookiin ammoo leenca naa dhorgataniitii na bochan. Waan xixiqqashoo kennaa xixiqqoo doolaara 50 fi doolaara 30 kadhaadhaa fi achirratti namni geemii fi haala adda addaatiin foloo barbaada. Inni sun akkamitti foloo kuma hagana qaba. Anoo maali inni sun ani isaa gadi waan anillee gadi baheetiin achirratti foloo kana guddifadha. Namni yoo maal jedhan nama laala yoo ganda arrabsan namni yoo maal jedhan nama laala yoo waa'ee saalaa kana haasa waa'ee qaanyii yoo haasanidha yoo ibaruun arrabsanidha yoo joohariin faarsanidha yoo abiyyiin faarsanidha karaa hundaanuu iyyaaran foloo barbaada beeki
follow yookiin mootu waan jirudha. Inni kaan follow kana keessaa mallaqa argatu deemaadha. Inni kaan ammoo follow kana keessaa beekama ta'u famous ta'uu deema jechuudha. Famous ta'uu deema ani follow hagana qaba an hagana qaba ebaluu gadiin jira anis ebaluun gaheeti jira ebaluu waliin geem taphadheetiin mo'adha leenca argadha mallaqaan irraa argadha kan jirudha. TikTok mallaqa inni kafalu hin jiru jechuudha. Mallaqa xiqqaadha. Warri mallaqa barbaada as deema karaa YouTube dalagadha. Yoo bakka seerri isin hayyamu jiraattan Facebook illee Afrikaa kana keessatti biyyoota hedduu keessatti hin kafalu garuu biyyoota alaa kan biraa keessatti hin kafala Facebook irratti dalagadha. Waan qulqulluu kan arrabsoo hin qabne kan seera social media cabsine kan copyright hin qabne jechuudha. Website garagaraa dalagadha. Maaliifi waan faayidaa hin qabne irratti yeroo keessan gubdanii magaalaa shayxaana san keessatti xiinxalla garagaraa keessa seentan isinin jechuu barbaada. Bal'inaa yeroo biraa waa'ee TikTok kanarratti viidiyoo biraa kan ajandaa TikTok qofa ilaallatu ni waraaba. Ammaaf ammoo nuuf gaaka waa'een dhukkee walirraa kaasuu jechuudha. Ani Abduu Mobaala Birraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan